فكرنا تدمو في اسمه ما جري في بسمة اللي ينفع ولين إيرا تورتا أراد وقال بريد أرتور رأي والقرآن نريث بالوالقول على بريد سيتا ما جاي بقي جيفت ولا دكتور شامرن دكتور الراقبة متاني ركتارتن وندي كيس النقافة والله تكري هنقد ربو ما جد إلا كوزا سانا كنا نفاتينا إيشتي يقول يرى قصدي كيس بونا نتكلم تدور يرين ساعتي برباد أسرافات تدور يرين جارتي من القرآن هذه متنجرتو من وكويو عرفات ترافور إيه أنا ما ندور أديك عرفات أديك كسر ندور بقى أنت لو بدي جت ثيمة تأدر البنية عارفة لودي أجره ورا صدوت فعلي معلم بيسي مالته في جيتي بر بيتا جيت تركيا فهذا سينادي بر يعني ومن عرفات تصير كده تكنا يره وقاجت بوته جيت تركيا فهذا سينادي بر أنا فهذا سيناد بوش ولا بالبلا مثلا يعني بالبلا إذا يوكان ثاني سنة تهدوما يوكان تهدوما أنا لو ما قرأ الركاضة يوكان أنكاز هالوجه يوكان وانا ولا إنترنت إندا ولا نفكات ما وانا من بالبلاد ما الريتشارج يقولون زمان كمان دياسبورا كوالي تندورو نعمل إنترنت دي دا ولا نفكات وانا نانغافن مان سيغافته سيلا دربو ما سيغافته عمري سيغافته سيلا اني كرمو نما غافته nama tu sana ambisi gaaffii keessaa jalatti komentii barreessaa jira bar. Tinggaafam dia kana lamaan. Jiddaan jirtu waan taateef dubrummaan qabu ni aqal. Baaraadhaan. Maa doktor jiddaa keessa ijoolleen jiddaa duriyyeesti fakkaatanii? No duriyyeellee ta'uu yoo baatan yooni nagarii ilaallu bambiloon. Bangkiraji juga bangkiraji tanggal ta sawardi. Saratu ya. Baadhi jiddaa keessa ture jechuudha. Jiddaa keessa turte beekta ishi jiddaan akka miree akkasitti fakkaatu jiddaan ikkoo uummata akka duriyyuu maal riyaad seete riyaada waan akkasii qabu. Jiddaaf makkaan ikkoo waan akkanaa duriyyummaa hin qabani. Gaduun ba'anii sodaatu. Bakki deengadda aartistii itti godhan sun eessa qofa gaafa Farahaan Baddeessa dhufee shamarran paantiyyaati. Riyaadi akka argite maniire riyaadi la warra duriyyoota. Kilab naayiti moo naayiti kilabii jedhan san dhattee shamarran jedhee naayiti kilabii jedhan san dhattee itti fakkaate nama gorri gaafas akkasii yaa'e sunni. Dhuguma baruutu asitee shurxaa fi yuga dhimbaatu sodaatte akkanan taatu. Jiddaan ikkoo shurxaa isaa fugan nama hin baasu. Riyaadi firiidha kanaaf. Amma dubartiilleen konkolaataa ofuu eegalte nyaani? Amma koo dubartiin hin oofti barra. Wallahi. Suudiin baddee barri maqama kaafaan soba. Erga isaanii fayyamamee dhabaraan uummanni qullaa deddeemuu jammare diida kana keessa makkoo dubartoonni arabaa qullaa deemu barra. Akka duraanii niqaabii maal sun hin jiru. Wallahi. Wallahi. Babbareedaa bar. Haa? Bareeda. Akiru zaban hin jettu maaltu bareeda? لا في مبار جدة الربالة جدة بالغة لا يتوه جدة درية لا تورن ديماني لقارة بجدة مت جي رياض ده جدة في مكان بعيد تورن ديمان ما فول ما قف رأي كذا جتون سورة جتون دوراني أما فكني فبايا ثاني كذا بايا بنام نامني رنو فتاني ولا ثاني أسكت ثاني بايا اللي تشوفها فتاني دي وما بايا ثاني بناني ما سورة ما جرى مكان ولا ثاني رابنا ثاني وكسين جمر دبرتين أربعة أبايا بنا وفت بر مكان وفتي بر مكان ما وفتي بر إيه جلان سورة كايت قال إن لو هون يجوا ما وفتني no أما في مساني وفت انجرونا كدري والله باللي صومتان كلا فتي يجا كنا تورا مو تام داي كما كم دوفتي تورا مو أنا ما تنا قرّي أوفون دندو إقامة كبتانا أوفون دندو قرّاني نقرّي كما تجولكين
Dhiirri Oromoo yoo biyyaa bahe hoolaati sub biyyaa baha shamarran Oromoo kushiina hojjechuuf biyyaa baate dhiira kamtu shufeera ta'ee ittiin oofa baangaan mannuu oofa. Dhuguma maal jechuudha. Dhiirri Oromoo ittiin biyyaa baatu hoolaadha. Kalafa waa rabbi godhetu waa maziraan biyyaa baasa nu waa tokkotu kana. Achi gama shufeerri hin jiru ta'e Oromoo maal ta'uuf? Sanuu waa jiru sabe. Reef waa babbarata gariin gisee simbira arge simbirallee ajjeesee bira. Ima daldaltoota fa'aa jira himaata dhalaa kana dalagaa geessisu dalagaa deebitu oofuu qabdi kaamu dhume. Ijoolleen Oromoo maan jiru dhiirri Oromoo jechuudha maayyaani hunda miti kaa kan inti naa jedhu. Amma akka duraanii miti biyya galanii waraqaa baafatanii dhufaa jiru bari warrumti duraanii kara bahaaraa dhufanii akkanatti waraqaa malee jiraatan amma biyya galanii waraqaa baafatanii dhufanii asitti qaama jechiifachaa jiru bari ijoolleen hedduun jechuudha. Birri meeqa? Meeqa? Koyeeti illee akkasii bar amma koyeeti faati bar namsi qaamaan birri meeqa? Wallahi kan dhiiraa kuni ani kan shamaraa malee kan dhiiraa hin beeku. Kan dhiiraa 30,000 jennee reyaala 30,000. Bismillaahi. Hedduudha bara. Itoophiyaa iyyuu warri koyeeti iyyuu kun omar fiisaa kudha qaama 18. Mana motor reyaala 30,000 qabaadhe qaama dhaadhee dhufuu hin danda'a? Yaani hin danda'ama. Biyya fakkeenyaaf biyya. Waan hunduma isaa duukaan natti fakkaata. Wajji asii biyya amma ijoollee warra asirraati biyya galee akkas jedhee 30,000 fixne jedhan asirraatu karaa bahaaraa biyya galanii biyyaama dhaqanii paaspoortii baafatanii deebanii dhufan xiyyaaraan jechuudha. Waan achi fixatanii dhufanii asii qaama gaafasan 30,000 jedhan hin beeku dhugaa isaa kana garuu. Firiifiidha moo kafiila jala? Fedhii kedha. No fedhii kedha. Yoo barbaadde kafiila jara galtaa yoo maallaqa kana hunda ofii kee qabaattee kaffalatte immoo ofii makee jatatta jechuudha. Arabni baala jedhee gaala nama eeyyisitti yoo kafiila firata. Habibi birrii dila saniin dhuftee jennaan arabni rabbi jaan dhufee akka isin ijaallana biratti buutan barbaada dalagaa si geessuu dalagaa irraa si fiduu birrii faa biyya si erguu. Wallaa asli dhuga maamar Osaama deemtee Suuditti waan akkasii san banatte shamarran gadi deemtu jaarsa jala. Isaan dhuguma kootti doktor dhugaa ispoonsera sirraa taana bakka kootti. Gaafa poolisiin qabdee shumee asitti darbitee itti sagalee taanaa fi asirra. Isa moo hin qabani akkamisa qabu yoo iqaama qabaate koo hin qabani. Dalagaa si keessa haree yoo dhufe. Eeka indee gaaffii maal qabare? Hatta yoo makkaa jiraattellee bilbileensi waama baran. Anamo yoo makkaa jiraattellee bilbileensi waame akka dhuftee dalagaa. Gaala eegaa hayyala tokko. Yooni dirribaa kam? Yooni dirribaa sila Awurooppaa jiraam laa Awurooppaa jiran nantee maal taate? Yooni dirribaa. Yooni dirribaa Awurooppaa jira bar yooni dirribaatu gaala eega jedha tokko. Itti zora yooni dirribaa Awurooppaa jira sooliin jira. Yaa viidiyoo yaanu kara biyya Arabaa jira si adeen gadda viidiyoo erge. Yaa inni asiin jiru. Bakka maxaallo. Biyyiti inshallah miliyoona tokko baaftee gizee dhattee hin jette hin gaabbine yoo jiraate biyya Arabaa keessaa koyeetiin qofa. Maaliif? Maaliif jettee si gaariidha? Birriin takkittiin bar Itoophiyaa 450 galte. Takkamu. Yaa akkasidhaan garuu. Nagaan keeti bar kafiiluma jalaa iyyuu baddosoo waa takka hin shakkin baadiyyaa tana waggaa 30 hin dalagatta osoo namni tokko guyyaa takka poolisiidhaan waliin arginu. Dalagaan dubartiin jirtu jettee shamarran kaboottoo maali? Maa bade dalagaan? Shamarran rakkoon maali beektaa gizee asitti bilbilanii hojiidha madaamiin jettu. Kam beebi? Foog wala tahat. Kam door? Haarootti maatu jiru. Dhugaa dubbachuu fi amma yeroo biyya nama kana biyya ma jirru kana Saawudii kanatti amma yeroo ammaa hojiin hin jiru. Sababiin hojiin dhibeeffammoo nuti amma fakkeenyaa fi 2,000 hojjenna miti bakkeerra. 2,000 hojjenna wanta ta'eef isaan warra 2,000 kana dhiisanii xalaba biyyarraa birrii 8 fidanii hojjechiifataa jiru. Reefuu amma baname miti Saawudiin. Sabaname sana uummata birrii 8 fidatanii warra duraan 2,000 dalagu hunda ofirraa yaasan. Kanaaf dalagaan jiru dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa akkanumatti mana nam'anii taa'aa jiru jechuudha. Warri baaraan dhagee akkam taate? Hundi isaanii
warri bahaarama si jamari numa taa'uka isaan immoo maal godhe warra jala arama wallahi Itoophiyaa bakka kamuu dhattee nagan qabdu osoo dalagatanii jala qabdu Deetii kunu akkatti maktaba ciciisan jedhanii waan nyaatu dhabe. Kaamarra hedduun isaanii maktaba jiru bar dhugumadha. Ayna dhootiin rabuma akka rakkate. Amma warri ammaa si achi dhaqee kun illee barbaras lee amma bar akkuma ji'a shaniiti Arabaan godhannaatti makas jirtanii. gaafa akkana waggaa geette waan ibidda itti kana itti buusu hin beekan ilaale anuma keessa kana goggodatti kunu kan nyaattee iyyuu garaan qabne kunni. Garaati faatee hojii faaxotaa kanan beetti dhuguma bari namni keenyas hojii tuffataa gaafa hojiin tokko argamu mana gaafa ijoollee gaafa Maalash. Ati yoo hojii dhabde anaaf fiizaas erga ishii kaayiroo kottu. Anam akkasii yaadaan jira dhugaa dubbachuuf gara keessatti dhufin kaayiroo keessatti dubartiitu dhiira horatan dhufin kaayiroo keessatti yoo ilaalchi hima kaayiroo keessatti deemee hojjadhee bulii 26 inni mana taa'ee achi galee itti kennee rifeensa irraa jira surree irraa jijjiira jette kaayiroo kottu. Maalidha maali waansa? Inni hojii hin qabu fakkeenyaaf shamara qofatu hojjeta. Habibti dhiirri wamata akka dhiirri hojiin qabu biyya hojiin dhiiraa haga nama hin jiru biyya. Tuktukii bittee fi akka keettaa guyyaa birii shan ari'aa oolee galgala daabboo sii bittee gala. Amma biyya kanatti osoo hojiin jiraate tuura dhiiraa firree shamaraa. Tuktukii jedhanii baajaaji jira laali ati baajaaji isaanii kushina madaam hojjettee mudhiin siqitee itti kennitee inni ninkii maal godhate fakkaate. Diqqoo ari'ee ala dhaabeet achi yookaan hattuun fudhatti. Gaafa kan deebitee tabiraa bituudhaaf deemtaati. Hin dhufin kaayiroo anas hin jedhe. Waan biraatiif akkana heerumati jedha dhaabbadhee hafa kaleemmoo. Habibti asirraan Ameerikaa Kanaadaa deemtaa kootu kaayiroo buzuu opportunity allaati. Amma yoo diyaasboraan tokko na fidee akkam? Habibti diyaasboraa amantee biyyaan bahin. Isiin biyya biriin dhibba shaniitii maa dhufte? Eshi ka kaayiroon gaariin kaan. Wallahi Itaaliyaa diyaasboraa abdattee dhuftee an keessa hin jiru. Gaafate Itoophiyaa galte lakkoofsa jijjiirrata. Ana jira kottu. Diyaasboraan qabu. Asliin kun shamarran meeqas fide jedhaa miliqee. Haa doktorri illee akkanan godhu lakki. Akkitti Doktorri waan akkasii hin dalagdu. Nah, ana rafaa itu gak bisa tuh nabil bersekai sanjir ya, garu karena sih kaya mana kayak sanjir ya. Ati garu kot. Multa. Bakanan. Fa doktorri kottu nanan dhufa. Gaafa dalagaa raari amte mana ammamis. Okay. Ashi bakka. Garuu asiin karaa Saawudii irraa dhufuu nan danda'amoo ganaa biyya galeen? An biyya galuun fedhu. Indee ganaa biyya galee biyya irraa dhufuu taanaan barii rakkoodha. Tiidhaan kaayoo biyya gas. Okay. Bakkaayyee. Ni dhufa. Paaspoortii qabdaa? Dhiyeenya kana fudhadhe ni qaba. Duraan hin qabu garuu dhiyeenya fudhadhe. Paaspoortii qabaannaan hin danda'a osoo duraa dhufu. Okay. Gaafa dalagaa irraa baatee tiriin haroomti kun bakka guutee birri 1,200 dalaguun si jibbisiise kolmi. Hin qabamne jedhe. Achi gara Amerikaa Kanaadaa kana sirriitti waxxarii janadhu. Wanti sin jananyoof I'm ready anytime. Amma Dr. Gaafiidha. Diyaasbooraan baay'ee kaayiroo kanan jaallatanii maaliifidha yoo ati kaayiroon deema jettee suma sila si jaallatan kana si jibbu yoo ati achi deemte maaliifidha maaltu jira rakkoon kaayiroo kun maalidha? Hundi isii jaartii asii qabdi sanii fi itti jaradha jetta. Wanni biraati. Okay, yoo ati kaayiroon deema jettee bakka baay'ee tokko miira keessa galanii si lolu akka achi deemtuun fedhanii. Asii kun kaayiroo deemuurra biyya deemuu irra filatu. Kun ilmoo qabaa kun dhufe asitti dhiyaatee deebi'aa sanii icciti jala barta. Amma hedduun isaanii as jalallee deemanii noo kaayiroo jedhu kunoo. Achi deemtee jennaan himaa nama akkas noo siin jedhe yaaduu akka jedhan. Warra levelii gurguddaa fa'aa taanan levelii gurguddaa qabu hundi isaa biyya kana neetii qaba.
amma ka nu jala akkasitti nu jala miidhaa jirta dhiisi ciiti isaanii gan nu jala hin baasin isaan ikkoo nu mararu. Maal sinyee kishibaan maal jette waan alaa maal Akkamuraan na gaafatte deebisuun dirqama eegala gaafa. maal jette ati? Garuu sirriidha. Maalin jedhe beektaa waan ofii diyaasporaanii gaafa ati bakka wal jaallattama fakkeenyaa fi ammoo walii galtee bakka kaayiroon deema yeroo ati jettu immoo hin fedhu. Abadani kaayiroo deemnaan sin dhiisaa jedha. Kaayiroo deemurra biyya deemuu kee filatta. Diyaaspooraan moo? Maaliif jibba kaayiroon jedha? Ka habiibi sirriidha. Maaliif? Maaliif? Habiibti yoo biyya deemte bar chaansii qabda. Kaayiroo yoo dhufte ati chaansii takkittiin ati qabdu kaayiroo maal inni yoo kushina namaa miicuu biyya kana keessa fuutaate nala waggaa meeqa biyya kana turte biyyatti deebi'uun sitti ulfaata. Biyyatti bar yoo barbaadde Isa bira dhaquu dhuftii bar. Isa bira dhaquu dhuftii bar. Kaayiroo waan dhuftuuf hin jammar. Isa bira itti hojjechiiru malee aseettee hojjechiiru. Saada gara biyyaa deemi yoo sin jedhe biyya dhufee ni kaasi godhatee gaafa ji'a jahaata Ameerikaa jirta. Habiibti kaayiroo keessa dhuftee UN hidhattee galmaa'uudhaaf abbaa kee eenyu sin jedhaadha. Kaayiroo akkasiin dhuftuu maaliif jibbaa? Maaliif? Ka inni si keerii yaadee si jibba bar diyaaspooraan kaayiroo hin dhaqinii jedhee si jibbu wallahi diyaaspoora keeriiti. Arabaateen dogoggoruu. Doktarri moo kun asii jaartii qabu kanaafidha jechaa jiru akkam jettaa dhafaate. Eessaa jaartii qabu? Diyaaspooraan Kaayiroo keessa. diyaaspooraan shamarran jaalatu kaayiroon dhufin jedhu. Ani sitti dhugaa akkaati baadhataniiti. Takka. Inni dhageeffadhu ila dhageeffadhu ila dhageeffadhu. La walla arabaa Diyaaspooraan jechuudha yoo barbaachisaa ta'e asiin eerpoortii gabbu'ee akka namni tokko na argine jedhee mana kana keessa ji'a tokko ji'a lama si waliin jiraatee asii tikkeetti waratee ofirra deebi'uu hin danda'a. Maal waa mana tokko Kan jennee bareedullee asii jaartii qabaa fakkeenyaaf osoo waatuu kaayiroo jiraatte kaayiroo maayyuu dhaqisiin jedhee tabiraallee 5 kaayiroo osoo jiraatte asuma kopha qabanii diyaaspoora hedduutu kaayiroo seenee bayaa bara hafuura isaa namni argu hin jiru garuu hin dhokataa jechuudha siif galee garuu maal inni osoo waatillee as jiraate dhugaan akkaati faadha jirtu kanaan. inni illee as jiraate tuun illee as jiraate tabiraallee as jiraate jaartii taanaan kaayiroo keessatti dhibba keessaa dhibba wanta ofiitii madaa qabdu amma kanatti ibsa sirrii kenna nama daadhii biti saaliyaatiyaa diyaaspooraan shawwaduu barbaannaan wallahi wanni ati faadha kun sirrii biti kakadhee bitti marabbi addunyaa akiraa naa hundu sirrii biti. Itoophiyaatti si shawwaduu hin danda'u kaayiroo keessa garuu si shawwaduu hin danda'u. Doktor ofitti kakatina kamada dhiiraa akka faatotatti beeka kanaaf isheen amma waan sanarra waan beektu qabdi ta'uu danda'a. No, ana bara Bibirti biyya bagaa keessa mataan si hiikataa isaa waliin asirratti mataan si hiikataa yoo mas keessaa baya jedhaa sammuun kan kee biizii si ta'a bar. Warri Ishi arafaatee dhageeffadhu ana itti hima. Ana itti hima akka hin dogoggora. Diyaaspooraan kaayiroon dhufu yoo siin jedhe waa lama qofaaf hin jedhe. Takka si waamuun barbaadu jaalalli si jaalatu santu soba takka jedhe. Takka jedhe. Lama niitii asii qabata hallaqe. Kabira wanni biraa jiru kaayiroon akkuma nama biyya kamiitiyyuu namni jinniin hin jiru wanni biraa jiru si waamuu barbaadu. Waas gaafadha. Koi sitti mara koi kabaya ta'e. Si waamuu barbaadan akka ati faadhee itti sanii biyyarraa si fudhachuu danda'a dhugaadha si fudhachuu dhabuus danda'a maaliif yoo duraan biyyatti waa ijaaratee nama ija laafaa ta'ee mucaan imalu maaliin galmaamni isheen akkasii qabu taate asirraa si fudhatuun keenyarraa si fudhatuun irra qalama si galee miti amma ati yoo biyya kana jiraatte hiriyoota ofii nama ofii dabalee si farramee si fudhata bataam qallaan iziino habiibti yoo garuu si fudhachuu hin barbaanne yeroo sitti dabarfachuu barbaade karaa ati qaxxaamurtee dhayxuun san akka ati dhayxuun eeyyamu dhugaan kanuma malee kaayirootti namni jinnii miti kan nama koru hin jiru wallahi kun haati faatee kophaa jiraatti namni mana si beeku hin jiru riyaalitii sitti maal amma sigareeta dhugaa Bal kaayiroon durri hin jenne asliyaan fakkeenyaaf wanni inni yoo kaayiroo dhayxee akkuma jahannamiin seente yookiin namni kaayiroo bararee nama qabatuutitti sitti hiramu takka hin jiru itis fiqiriin isaa sun feekno diyaaspooraan tokko kaayiroon dhaqin keeniyaan dhaqin si jennaan jaalalli si jaalatu sun wallahi billahi yoo dhugaan si jaalatallee akka ati biyya faranjii sirra ittiin barbaadu naaman kanuma dhugaan jiru. Abeemti dhageeffadhu asliin ila nama akka asliin jedhetti dhagee fakkeenyaaf diyaaspooraan tokko Itoophiyaa dhaqee yoo si fuudhe baatii 8 keessa poroosesii keessi xumuruu danda'a. Kaayiroo dhuftee gaafa rifuujii taatee UN jala galmaa'uudhaafu aarsaa si gaafata.
as keessa jireenyi si mijaa'ee mana qabattee maal taatee namaan lafa wal barachuu indiganaa bifa haaraan aarsaa si gaafata jechuudha. An gaafa osoo gaafa biyya kana dhufu namni Itoophiyaa taa'e achirraa si fuuna naan jedhu jiraate wallaahi hin dhufu jechuudha. Kaayiroo dhufuu salphaadha. ati dilii Siyyaan eerpoortii seenuu salphaa as anchi amre jalmatta shimi harafaate buqoon dogoggorsin intaloon warra wallahi jajjuma wal diina kiyyaaf kaayiroo haa dhuftu na diina kooti miti saaliyaa miti. Eshi ati gaafa jaalala dhufoottartee dhufu malee siin jettee naa barreessite ammaa siin jedhe keessan attimci birri atti raaki alaan kushim. Ko ana laata asli man kun man nan jedhe gaafa biyya kana dhufuuf asli dhufuu barbaada achirraan jarraa jedhafaa yaaluu barbaada man na waya jennaan kaayirooni akka duraasanii miti kaayiroo hin dhufinii naan jedhe inni mataan isaa birri narraa fuudhuu didee na dhoogge ka amma kootu. Eshi ammallee baraan ammallee kootu yaani jiru bar isitu gaafi isin nagaafate diyaaspooraan yoo kaayiroo dhaayidha jedhanii maaliif namatti aaraanaan jette gaafin isi kana gurraan dhageeffadhu. Eka maaf itti aaranni Itoophiyaa dhaqee gaafa baatii jala gadi bu'ee gaafa baatii jaha baatii torba Ameerikaa. Arabannaati shikifaa bil giifti masirraa kutanii beeran dogoggorsin arafaata rabbi sodaadhu akkasii miti wallahi giiftii fi miti abiibti giiftii fi miti. Echi atillee isinlee kafeetu keessaa fudhattu dhiisi abukaatoo daayaspooraan ta'in. Dhiisi maal inni abiibti dhufin kaayiroo. Dhufuun arafaata dhiisi rabbi sodaadhu malee sodaatin. Anjala sagalee hin dhufin siin jedha saaliyaa ummanni kaayiroo dhufin inshallah hin dhufin fuula isaa beekta malee keessa garuu gaafii isiis saaliyaa barara malee wajjin dubbanne akkasii miti gaafiin saaliyaan gaafattee fi saaliyaan dhufuun waan biraati ina saaliyaan maal jetti laa akkasii miti gaggimii miti bar amansiisu qabu saaliyaan diyaaspooraan yoo kaayiroo deemna jedhan maaliif namatti aaraa maaf nama jibbaa jette. Namichi sun jaalala inni isii jaalatutu soba malee nuti diyaaspooraan biyya kana dhufee akkaataa sadiitti dhalaa baafachuu danda'a habiibti. Tokko bireendummaan jechuudha piyaansee waan jedhamu jira piyaanseedhaan baatii ijaa keessatti baafachuu danda'a laayik akka jaartiin birraa gammadii baaftetti. Lama ispoonsara meeridiitiin qoyaa lafaa gara geeffadhu ispoonsara meeridiitiin baafachuu danda'a. Sadi hiriyyaa isaa nama afur qofa ofitti dabalee doolaara 4,250 didabishan irraa doolaara 2,450 irraa kafalee baatii 7-8 keessa baafachuu danda'a. Lakki kaayiroon badduudha namni achi maraatadha namni achi akkasii achi likiskisiidhaan dhufi yoo sin jedhe jaalala inni si jaalatutu soba yookiin immoo akka ati isa bira dhaqxu hin barbaadu jaartii dhoysee gabbayee si jala jira dhugaan jedhu kan. Malee kaayiroon akkuma nama kamiitu. Haya gaafii si gaafadha nama. Fakkeenya hamma Itoophiyaatti galii achi waraqata kan keessi xumura. Waan kaayiroo godhamuu danda'u kan Itoophiyaattis akka godhamuu danda'u ni beektaa mi'aati. Waan danda'amu jira waan hin danda'amne jira. Waan nama waraqaa UN wal qabatu waan hin taaneen ala 5 groups waan hin taaneen alatti piyaaseen fidachuu haadha manaatiin fidachuu Itoophiyaa invite gochuu haala salphaadhaan keessattuu invite baatee ji'a 3 dhumata. Itoophiyaa irraa waan kana gochuun baay'ee easy dha ni danda'a. Waan tokko amma waa takka jira akka jirti. Waan kana Itoophiyaa irraa sii godha Itoophiyaa taa'i mana haadhateeti biyya abbaa keetii taa'iiti qilleensa bareedaa keessa bishaan kan kee dhugaa hanga gaafa nacheesi baasuutitti achi taa'i jechuudhaafi kaayiroo dhaqiiti deemiti garasitti achi rakkatti asin rakkatti eenyuun qabdi kaayiroo keessa gaafa dhuftu. Yaa habiibti maa rakkatti maa doolaara 100 ergee fi karaa mana akkasitti makaraa uste asaallipeenne izin darrastu. Mini as rakkisishaan. Wallaahi. Namichi kaayiroo dhufin siin jedhe sun misti halluu aywaddishi abbaa farimaan ta'an sitti hima. Takka ati Ameerikaa tokko barbaadu takka dhugaa siin jaalatu dhugaan kana. Aqaallu inni amala diyaaspoora. Abbaa mana keessee taanaan dhiqama si jaalata itti amanta taanaan qilee yoo seensiin jedhachi keessa si baasaa seenuu qabda. Because yoo fiqiranyaan oo bakka barbaade si ajajuu danda'a jechuudha. Ammaati isaati akkasitti waan ishee mudateetti jira Dr. Dhiisi waa malee akkanatti miira keessa galtee dubbachaa hin jirtu. Nam tokko waan raga'u malee akkanatti. Habiibti uummanni kaayiroodhaa karaan timaatimii bitataniin eessa hojjatte namni sitti ajaju hin jiru. Siife ajaju hin jiru. Ishiin Ameerikaa deemuu dhufti malee uummata kaayiroo bira dhufti. Tajaajila Ameerikaa deemuudhaaf biyyaan soo xiqqaate waggaa tokko waggaa lama waggaa takka kaayiroo keessa ni jiraatti. Waggaa takka son akkamitti jiraatti? Hayi sayyaaddee ati. Ati akkamitti baratte deemtee baratte miira qabdi.
Habibti silkii doolaara 700 bite gatadhee laal. An karaa barumsarra baajaaji walla baajaaji masriitan yaabbadhe laal. Baajaaji masriitan beena yaabbadhe silkii doolaara 700 bitadhe gatadhee laadhama urra kaka'e. Walla dhugaas hin jedha. Biyya kana gara birrii 30 shaantaa wajjin gatadhee. Laal Habibti namni abbaa keessa hin jiru Kaayiroo keessatti uummanni Kaayiroodha garaan isaanii keessi akkana laal wanta akkanaati garaa keessa. Mee amma dooma qabatama haati faaxeeti amansiifte tokko dubbii haadha faaxeeti kiyya keessa kamtu evidensii qaba saalee aduu gara bilbal. Dhiisi mudannoo ofiisitti minaamin. Mudannoo miti bar asli. Ilaala margitee akka shirri keessa jiru hin jarjar. Lola keessatti walitti tokko haati faaxee kana jarjar. No sanii fi miti bar. An abbaan manaa kiyyalaal amma ana namni jiraate. Ana namni walitti dhiyaannuun jiraate haadha faaxee deemi Itoophiyaa gal Itoophiyaa irraa si fuudha osoo naan jedhe wallaahi sa'a dukkana kanaan bahee galuudhaaf qophiidhaan sa'a ammaa kana bahee galu. Mucatti carraa kennin amma. Haasaya kiyyaaf ka isii keessaa kamtu evidensii qaba akka ragaatti yoo ilaalu nama addaa tokko ta'e bahe ilaalan fakkeenya. Mee amma saalee aansetti mana fakkeenya. Akki haati faaxee itti sun illee hin jira. Itoophiyaa irra illee filatuu danda'a diyaaspoora. An garuu kasiin jechaa jiru Kaayiroo yoo hin dhufa jettee namichi sun si dhiisa yoo jedhe dhimmi Kaayiroo si dhiisisu tokko hin jiru. Maali dhimmi inni si dhiisisu tokko hin jiru. Maaliif biyya kana tokkoffaa gunnaa beetiin hin jiru. Bakkeen maallaqa itti kafattee waa taaftaa bu'uun shaarmuxummaan hin jiru. Jaarsaaf jaartii waraqaan kaatuun qabanne rakkoodha. Akkanatti baree haasa'u kanaa miti si galee miti. Lammata hommaan evidensitti Kaayiroo hin dhufin siin jedhuuf tokko yoo jiraate akka si dhiisuuf yoo jiraate takka jaalala inni si jaalatu santu jaalala sobaati. Lama achi jaartii qabaa barbaadu. Si galee miti. Kasanirraa hafeen dhugaa Itoophiyaa irrallee si fudhachuu danda'a. Dhugaadha Keeniyaa irrallee si fudhachuu danda'a. Waan biyya Arabaa biraan ta'in. Garuu yoo humni isaa duraan biyyatti faa waan godhatin namoonni baay'een gargaarsa farkirra eegan diyaaspoora ishee qabu biyya galuu dabbaru ta'e doolaara 3,400 dhufee sargii laaftuu wayii si godhan osoo warra keessa walitti illee. Namni amanee yennaan biyya gadi malee Kaayiroon naqin biyyarraa si fuudha jedhee ni galee suni bar filannoo biraati. Filannoo biraati. Garuu Kaayiroo yoo dhaqxe si dhiisa yoo si gadi jedhu Mikiraan inni Kaayiroo sababa ta'u si dhiisu irratti jechuu barbaadatti. Malee Kaayiroo dhufte jennaan ati ilaalu mudiira kiisaati mudiira kiisaata malee faayidaa biraa jiru. Kaayiroo ilaalu mudiira shiishaati mudiira caatii taata Kaayiroo dhufnaan zoortee. Ani koo rakkoon ijoollee Kaayiroo kun biyyuma nagaa irra jiraatan akka xiraatatti jibbisatu namni. Bakka jiraatu. Maal taate ati? Dhugaa maa ati shiisha harkisaa amma nyaatuma nyaataa jirta. Akkuma taa'anii barr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 
rakkata isin gaafatu kenna yeroo baay'ee qofa masal kaayiroo wannan gaarii miti natti. Okwaan kaayiroo bushee shibiru dar jireenya kaayiroo dar realitii waan lafa jiru. Namni Habiibti ni qabana bishii Habiibti dhageeffatu saaliyaa kaayiroo keessa haadha manaatiif abbaa manaa ta'aniitis warri kabajaan bultii isaanii ijaaratanii jaartiin jaarsaa eeyyattee jaarsi kushina namaa hojjetee maal godhe ilmoo ofii jiraatanii guddifatanii barsiifatanii illee ni jiran. Eegalee garuu singiliin kaayiroo dhuftee qilleensa kaayirootiif nama kaayirootiif wal baruudhaaf lafaa wal baruudhaaf ta'abii guddaati gaafata ta'abii guddaa. Jaarsa Ameerikaa qabdi maal ta'abreetii waaqa wala kaayiroo dhumaatti kun hojii. Habiibti laal warri kaayiroo laali si jedheetuma laali waan birri 50 bitan 500 si bichi. Doktora nama ko jaarsa qaban jennechiiti akkanumaan jedhe gaafii yeroo isaan gaafatan akkas nama jedhu diyaaspooraan jedhe malee lakkan qaban mungkin ada hati mudachuu danda'a. Hiriyaa keessi boone Garuu nama kaayiroo tokko tapha argeen beeku. Akkuma nama biyya kamitti badaan biyya hundaa